Mana namoota hedduuti hin dhabamu jeeliin peetirooleemii yeroo tokko tokko immoo vaaziliinii jedhamuun beekama. Shamarran meeshaa miidhagina isaanii keessaa hin dhaban mana namoota baay'eetti immoo kutaa qaama dhiqannaa yookiin immoo shaaworiitti baay'inaan argama. Gogaa goggogee hidhii dhodhee gubaa qaamaa fi daa'immaniif ni fayyada. Garuu maal akka ta'e beektu? Yoom akka argame hoo? Faayidaa akkamii akka qabu? Akkam jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa kun? Yeroo fayyaa keessanii sabiskiraayibiin goone taanaan akka gootan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo keenya irraatiin seenaa jeelii peetirooleemii argama isaa, saayinsii isaa, faayidaa isaa fi dabalataanis haala fayyadama isaa sirrii waliin ilaalla. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasaa. Oomishni salphaan kun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa inni qabuu fi akkamitti haala jireenya keenyaa akka nuuf salphisu walumaan haa caqasnu. Seenaan argama jeelii peetirooleemii walakkeessa bara 1800 nu deebisa. Bara olka'iinsa warshaalee zayitaa. Bara 1859 keemistiin dargaggeessi Roobert Cheesbiroow jedhamu boolla zayitaa Penisilvaaniyaa dhoowwate. Hojjettoonni zayitaa qotan dhangala'aa furdaan meeshaa isaanii ittiin qotanitti qabamee yeroo ba'u hubate. Akkasumas yeroo isaan qaama isaanii muramee fi gubate irratti dibatanii hubachaa ture. Kan nama ajaa'ibu immoo madaan isaaniis dafee fayya isas hubachaa ture. Cheesbiroown baay'ee isa ajaa'ibee samuuda isaa gara manaa fudhatee galee laaboraatoorii isaa geessee qulqulleessuu eegale. Waggoota muraasaaf erga qulqulleesseen booda qulqulluu lallaafaa fayyaa qabeessa ta'uu isaa mirkaneessee bara 1872 oomisha haaraa maqaa vaaziliinii jedhamuun abbaa kalaqaa ta'e. Yeroo gabaabaa keessatti beekamaa ta'e. Namootni kunuunsa gogaa fayyadamuu eegalan gubaa ni fayyisa, akkasumas meeshaalee miidhaginaa ta'uun tajaajiluu eegale. Jeeliin peetirooleemii maali? Egaa jeeliin peetirooleemii kun maali? Jeeliin peetirooleemii walmakaa keemikaalaa haayidrookaarbanii adda caalu albuudota zayitaa fi gagaa ta'ee kan dibdifa zayitaa irraa qulqullaa'udha. Sirriitti kan qulqullaa'ee fi akka meeshaalee miidhaginaa fi qorichummaatti kan tajaajiludha. Yeroo gogaa keenyatti dibamu akka jiidhinni gogaa hin banne kan godhu ta'ee yeroo qorraa kan nama hooksisu nama irraa ittisa. Kanaaf yeroo baay'ee ogeessonni gogaa fi fayyaa gogiinsa gogaa fi madaa xiqqoof kan nama ajajuu baay'isan kanaafidha. Egaa armaan olitti seenaa argama vaaziliinii fi maal akka ta'e waliin ilaalleerra. Hanga ammaatti waan waliin jirtaniif galatooma. Amma immoo mee faayidaa inni rifeensa gogaa fi fayyaaf qabu haala itti fayyadama isaa waliin haa ilaallu. Tokko, gogaa cululuqsiisuuf. Vaaziliiniin cuftuu jiidhinaa cimaadha. Bishaan qaama keenya keessaa akka galu hin godhu, garuu bishaan qaamni keenya qabu akka hurkee keessaa hin baane godha. Egaa kanaaf jeeliin kun ciqilee goge, koomee dhodho'ee fi harka jabaataa laaffisuuf kan gargaaru. Erga qaama dhiqanneen booda haphifnee dibachuun jiidhina qaama keenyaa qabu akka hin baane itti cufuun guyyaa guutuu qaamni keenya lallaafaa fi kan namatti tolu goonee oolchuu dandeenya. 2. Hidhii kunuunsuuf. Hidhiin dhodhohe yoo isin rakkise vaaziliiniin dinqii hojjeta. Hidhii keenya laaffisuunii fi jiidhina uumamaa isaa eeguun lallaafee akka turu godha. Qulqullina ol aanaa fi miidhagina hidhii dabaluuf dammaa fi sukkaara waliin makanii fayyadamuun gaariidha. 3. Madaa fayyisa. Madaa xixiqqoo muraa dhohinsaa fi gubaa ibiddaa fi vaaziliiniin jiidhina kennuun dafee akka hin quncaane dhorka. Kun immoo gogaan akka dafee fayyu akkasumas godaannisa muraasaan yookiin xiqqoon akka fayyu gargaara. Haa ta'u malee osoo vaaziliiniin hin dibiin dura bakkichi sirriitti qulqullaa'uu qaba. Baakteeriyaan akka keessatti qabamee hin hafneef. 4. Kunuunsa gogaa daa'immaniif. Maatiin daa'immanii addunyaa irra jiran marti gogaa daa'immanii balaa dandamachuu hin dandeenyeef vaaziliinii amanu. Daa'immaniif daayiperii osoo hin hidhiin dura haphisanii qaama daa'immanii vaaziliinii dibuun qaamni isaanii jiidhina xuuxee akka hin horiineef daayiperiin isaan rigee akka hin miineef isaan tajaajila. 5. Rifeensaa fi miidhaginaaf. Vaaziliiniin gogaaf qofa miti, icciitii miidhaginaa duubas ni jira. Mataa dhaabbate luuccessuu fi firiizii gochuuf ni tajaajila. Nyaara boca itti hora. Rifeensa keenya akka cululuqu gochuun miidhagsa. Meekaappii namarratti goge salphaadhumatti namarraa kaasa. 6. Qilleensa namarraa dhorka.
Bakka haala qilleensaa qorraa yookiin qilleensaa jiraattu yoo ta'e vaaziliiniin gogaa keessan qilleensaan gubachuu fi qaama haala qilleensaan miidhamu ni ittisa. Kanaaf atileetonni namoonni tulluu ba'anii fi namoonni manaan ala hojjetan yeroo mara kan fayyadaman osoo manaa hin bahin dura. 7. Kunuunsa lukaa fi qeensa. Hirribaan dura vaaziliinii lukaa fi qeensa keenya erga dibannee booda kaalsii keewwannee yoo bulle ganama luka lallaafaa fi namatti toluu fi qeensa jabaataa arganna. 8. Akka meekaappii fi koosmootiksitti vaaziliiniin faayidaa hedduuf kan oolu meeshaa miidhaginaa waan ta'eef akka armaan gadiitti fayyadamuu dandeenya. Gogaa cululuquuf akka agarsiiftutti akka qulqulleessituu haftee maaskaaraatti bu'uura dibata hidhii fi gogaa alarjiidhaaf saaxilamuuf akka gaariitti tajaajila. Kunuunsaa fi of eeggannoo. Vaaziliiniin akkuma gaarii fi itti fayyadamaaf mijataa ta'e of eeggannoo tokko tokko gochuunis baay'ee gaariidha. Isaanis yeroo mara vaaziliinii qulqulluu fayyadama orijinaala kan ta'e kan gatiin isaa gadi bu'ee fi qulqullina hin qabne makaa waan biroo qabaachuu waan danda'uuf gonkumaa funyaan keessatti hin fayyadamina. Yeroo dheeraa booda gara sombaa seenuun somba keenya miidhuu danda'a. Madaa gadi fagoo yookiin bakka garmalee qulqulluu irratti fayyadamuu irraa qusadhaa. Baakteeriyaa of keessatti qabachuun waan danda'uuf bakka qorraa fi qulqulluu ka'a harka xuriidhaan fayyadamuu irraa qusadhaa. Jarmootaan akka hin faalamneef. Egaa gara xumuraatti deemaa jirra. Vaaziliiniin oomisha faayidaa qabeessaa fi waggoota 150f amanamee hanga har'aatti turedha. Gogaa laaffisuu irra darbee madaa fayyisuu amma daa'imman kunuunsuutti faayidaa lakkaa'amee hin dhumne qaba. Viidiyoo keenya kana waan daawwattaniif galatooma.